Ora mau jirtu, wari jirtu jirtu, 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 jirtu. Dua jiratan, wari awalnya pusat tasriba, refacu jasa ke jaga jira, wari sike, ada di sike pusat tasriba. Aye, आपको टावर जी के दुमरतोल प्लीज उनको तरवा warni menggudo ikan dargaggeessi duuban kada reechataa deemnu na hordofaa please kota jedhee boobaan ana gaani kota warri dubartoota fuuldurtas lo'a maalo warri dubartoota aadaa isinii kenne kanaaf fuuldura bahuu qabdu fuulduratti kota ama kota kan warra dhiira fuuldura deema kota bitan soli kota gabaratti adeemnu قدم على باس حق جديدة جيك كباشا أكسي بري إسني نارنجل دينا كنتم الديما Hello. Okay. warri kana duubaa fagoo jirtan arsikaa riyaasa adeemtu please shaaduu dhiyaa jira ittumaa fagootti galtu jira sagataa hedduu qabna akka yeroo nu jalaa dhumanne dhiirsumaa dhiichisa jira shaggooyyee firrii waa hunda jira kota kanaaf irreeffannee kaanii wajjinaa ta'uu dandeenya wajji sirbuu dandeenya amma salaatti amma galgalaatti hafti banaa amma irreeffannutti garuu fuulduratti arsikaa warri dhiiraa duubatti deebi'ee aduu please John. Okay, kota. Unda demo.
warri gaadii gootan amma uummata dhiyeessuun akka socho'an. Achi jira, achi jira. Tole. Wal jalaatis ammoo tuuta jechaa deema. Marii yoo jettu maal godha wanti bakka arginaati dhaabbata ta'uu jiru wallaahi. Hunda deema. Baba marii yoo jira. Shopping galasi. Sono due.
Hare
Asgumaa warri duuba jirtan hundi keessanuu. Gomama pia Padarana Bogara Gomama Bogara pia Padarana Gamana kota Kebetulan kalau Bogara di sini ada ስፒከር ቢሰጥ መጣ ተከትሎ ጥለን ጋማ ወረ መጀለላ ተንኩቦላ ወልቶ ይልትራላ ወከናፊ አማገራ ሁዱድ መኒን ገረባ መልካት ሲንደበርሳ አባ መልካ ሲያድን ቦርቁ በራላ እንደጋሙ አይ egaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii akkuma aadeeffanii Oromoon malkaa tokko waliin irreeffatiin dura namni wal dhabe araaramuu qaba. Namni wal lole yoo jiraatu fuulduratti nu baatanii akka nagaa nu buusan akka araara nu gootan lallaba. Namni wal dhabe yoo jiraatu hin jiru. Egaa nagaan eebbisaan uffalcha hundi keessanuu baga nagaan irreecha bara 2022 sin hin gahe hundi keessan baga nagaan dhuftan Oromoon nagaa Oromtittiin nagaa Oromoon ba'aa nagaa Tallixaa nagaa kan ba'aa nagaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftan. Egaa irreecha nagaati irreeffannaan aadaa keenya namoonni adda addaa waan adda addaa jechaa turan dhiyeenya kana online argaa jirtu Oromoo dambittinneessuudha kan alagaan nu cabse hafeef firrillee wal cabsuudha. Oromoo kana laallata sana laallata jedhanii irreechi aadaa keenya nu haa bulchu. Guddaan keenya nu haa bulu. Guddaan keenya nu haa bulu. Manguddoon nu haa turan. Haadholii siiqqee nu haa jiraatan. Gadaan dhooba gabbin. Yaa Rabbi dhagamaa yoo ka dhagamu taane rabbitti iyyachuu baanee aadaa teenya kabajuu baanee yaa Rabbi atini ummata bahee si afoo dhaabate kana laali yaa Rabbi afaan wal beeksisi Oromoo waraa wal taasisi yaa Rabbi nagaa nuu kenni asitti illee nagaa nuu kenni biyyatti illee nagaa nuu kenni nama keenya hundaa atini akka si beeku godhi yaa Rabbi atin wama hundaa hin dandeetta karaa irra jirru hundaa atin nuu harii nuu qajeelchi Oromoon martinuu tokkummaa keenya kana nuu jabeessi yaa Rabbi yaa Rabbi wal nu beeksisi yoo wal beennee jenne wanti nu dhibu hin jiru yaa Rabbi atin nu ceesisi yaa Rabbi atin waliin jiraadhu toltuu an hagana jedhee taan Rabbi taa dabalu nagaatti ulfaadhaa galatooma. Baga nagaa dhuftanii barri kun bara aaraa gurraacha sadii qabu.
Barri baranaa kuni bara haaraa bara Oromoo walii galchuuf haa ta'u. Irreessi baranaa irreessa nagaa nuuf haa ta'u. Bara Oromoo walii galchu bara Oromoo wal bira dhaabbatu. Rakkinni keenya Waaqayyo araara nu yaabu. Oromoo walaa jaalachiisu. Nagaa nu yaa kennu. Bara uummanni keenya walii galu Waaqayyo nuuf haa taasisu. Bara nuti walii gallee gara fuulduraatti waan hawwannu argannu Waaqayyo nuuf haa taasisu. Hamaan keenya haa cabu. Mirgi keenya haa ka'u. Warri mirgaa gallu warri mirga keenya barbaadu Waaqayyo duudhaan nuuf haa ga'u. Waaqayyo gara fuulduraatti waan barbaadnu nu argachiisu. Uummanni keenya rakkataa jiru kana Waaqayyo bira nu yaa dhaabbatu. Dhiiga uummata keenyaa jigaa jiru kana Waaqayyo nu yaa dhaabu. Jaalala walii nu yaa kennu. Walii galtee nu yaa kennu. Kan qotate haa quufu. Kan barate haa beeku. Kan nagade haa buusu. Beekan haa bulu. Wallaalan haa beeku. Kanagaa Waaqayyoon waan nafitti nuuf haa guutu. Gara dhufuuf nagaadhaan nu haa ga'u gara fuulduraattis. Mana nagaa baane mana nagaatti nu haa ga'u. Waaqayyo jaalala wayii nuuf haa kennu. Gadaan quufa gabbisuu. Amma gaa abbaa malkaa hordofneeti malkaa buunee irreeffannaa sana booda as dachaanii nyaata dhugaatii qabna akka aadaa keenyatti taphanna sirbina eegarreeffannee booda wanni hundumtu abbaa fedhaa gaafana booda dhiibbaan hin jiru. Ifaan deemnaa jechuudha fayyaataa ulfaadha abbaa malkaa hordofnee malkaa abuunu galateera. Yaa warri siikki abbaa malkaatti aana bu'aa irreeffadhaa laga warri kaan jechuma itaanaati karaa dandeessan hundumaa seenaa irreeffadhaa. Come on, follow me. Senat. Stay there. Just put over there. Just Kam jirtu? Nagaa. Akkuma shoole kam. Fayyuma. Qophiin kun akkam ture akkamitti qophooftan? Qophiin yeroo baay'eellee fudhatu maaliif barabaa dhufeera. Har'a naannoo waggaa 15 irreeffachuu jirra bakkuma kanatti. Kanaaf wanni inni qophii guddaa gaafatu hin jiru irra aadeffanneerra jechuudha. Waanuma aadeffanne sana hojjenna. Waaqni haa galatoomu yeroo hundumaa qilleensa bareedaa kana keessatti irreeffanna. Kanaafuu qophiin egaa kun kanuma fakkaata isa kanuma wajjin deebinee argina jechuudha. Baay'ee bareeda. Kan biyyaa wajjin quba ol qabdu qopheessitoota warra irreecha biyyaa wajjiniin intarneetiin gaggeeffamu. Nuti adichi walitti nu hidheera yeroon walitti nu fida.
Aku wal kuma qabnu tilalla wanni wajjin haasofnee garuu guyyaa kana qopheeffannaa guyyaa kana beekaa jennu hin jiru. Nutis akkuma jalqabneeni guyyaadhuma har'aa kanatti jechuun kan biyyaa oolee yeroo barii immoo nuti asii irreeffanna akkasitti wal simatee waan wajjin deemu waan baay'ee wal dha'uus hin qabu waan immoo wal qunnamtii addaa qabnu hin jiru jechuudha garuu aadeeffanneetuma deemna jechuudha. Argitee irreecha biyyatti irreeffatamu yeroo baay'ee baratameera amma mootummaan namoonni akka seenanii hin irreeffanne gochuudhaaf isa garaagaraa godhu namoota baay'ee qeerroof qarree baay'ee akka isaan hidhan dhagahamee jira. Qeerroo qarree keessaa kaleessa akka ajjeesan illee dhagahamee jira. Adda namoo biyya alaatti biyya Ameerikaa fa'itti namni nama gaafatu illee namni nama dhaabu illee hin jiru eeyyamallee hin barbaadu. Kana gaafa ol bira qabdee ilaaltee jechuun maal sitti dhagahama? Laal ofumaaf rakkatu malee ani gani qilleensatti irreeffachuu calqabee waggaa soddoma oli amma eega sanaati takka dhorkuun karra cufuun nama hidhuun fedhees nama ajjeesuun hin dhaabbanne amma jumlaadhaan nama 700 sanaa olii ajjeesanii qaqqabanii turan ammallee sanumatti jiru. Uummanni Oromoo galaana dhaabuun hin danda'amu. Ofumaa rakkachuu malee ofumaa fi yeroo fi gubuu fi namallee walitti dhadheessaa deemuu malee yeroo fi taayitaadhumatti bo'aan kanayyuu gabaabsaa deema malee Oromoo irreecha Oromoo waan inni barbaadu waan inni hawwurraa dhaabuun hinuma hin danda'amne yeroo fudhata malee. Kanaafuu wanni achi deemaa jiru kana fakkaata. Asitti immoo dhugaa dubbachuu fi har'a waggaa 15 takka guyyaa tokko mootummaa waa tokko gaafannee hin beeknu. Yoo gaafanne iyyuu nu gargaaru malee dura akka dhaabbanne abdii qabna jechuudha. Biyya kanatti amma bakka kana uummanni kun waggaa amma kana yeroo irreeffatu guyyaa tokko rakkoon tokko uumamee hin beeku. Uummanni keenya uummata nagaa barbaadu. Uummanni keenya bakka xiiqii keessa galchuu baatte yoo dhiibbaatti gochuu baatte uummata nagaan bee nagaan galuu barbaadu. Uummata gammadee jiraachuu barbaadu. Uummata nama tuquuf nama hin tuqne. Tole ummata walii isaati akka wannitu wal dharraa deemudha waggaatti si dhufee wal argu kana ishii sana yoo eeyyamtee fi gadhiifteef silaa rakkoo hin turre jechuudha. Maaliif warra yoo Oromoo balbira dhaabbatu Oromoo wal bira dhufe dhiigni isaanii dhaabbatu iji isaanii diimatu jira. Isaan kana gammachiisuudhaaf warri nu fakkaatullee yookiin keenyaaf hin jedhullee dhiibbaa akkasii godhee uummata keenya addaan baasa. Kan biraa warri aadaa Oromoo amantii adda addaa wajjin walitti hidhanii Oromoo fi aadaa isaa addaan fageessuu barbaadantu jiru yeroo baay'ee kana argaa jirru dhagahaa jirru. Tokkoffaa warri kun aadaa Oromoodhis Oromoon maal akka ta'e hin beekanii jiru. Isuma harkaa qabna jedhan sana waan beekan natti fakkaatu. Lammaffaa alagaadha warri waan akkasii waan Oromoo gidduutti rakkoo uumuudhaaf Oromoo qabeenya isaarraa aadaa isaarraa saba isaarraa gargar baasuudhaaf kan deemu yoo jiraate diinaa yeete fudhadhaan gama kiyyaan. Oromoon amantii addunyaa waliin qabna. Amantii kamiyyuu taana addunyaa waliin qabna. Aadaa keenya garuu Oromoon kan mataa isaa ta'e irreecha inni guddaan inni dura irreecha immoo Oromoon waliin qabna. Islaamaa kiristaana waaqeffata kan jedhu jiru jechuudha. Amma argitu kuni uummanni asii bahe kun amantii tokkorraa kan dhufee miti. Yoo xiqqaate saba tokkorraa. Kanaaf kunis waan jiruuf utoo irraa dhaabbatanii gaariidha ittiin amanaa jechuudha. Argitee Oromoon amma gaafa irreecha irreeffatu gara galaanaatti gara leekii dhaqaa gara hoolaa dhaqaa marga qabatee marga jiidhaa qabatee dhaqaa kun maal mul'isa aadaa keessatti? Egaa Oromoon ani yoon of beeku irreecha nan of beeku. Maatiin koo amantaan lama wal faana oofan. Amantaan isa dhugaa garuu inni kan qabatee manatti waan gochuu qabu godhee alatti immoo akka aadaa amantaa birootti fudhatee deemaa ture. Aadaan inni dhugaan ani irratti guddadheen fudhadhee as ga'e biyyaas baanaan asitti dhufee dhuma isaanii wal argine aadaa kootiitu walitti na fideenii jechuudha. Oromoon maal qaba bakka biraa kan jirus hin qaba harkaa waan man ani qabu sana garuu gaafa walitti dhuftu hundaan kan wal beektu miti Oromummaadhaan garuu walitti dhuftee aadaa kee waaqeffannaa keetis akkasuma maatii keetirraa kan dabraa si wajjin dhufe kabajachuudhaaf asitti wal ga'anii jechuudha. Amma gaa wanti guddaan biyya alaa kanatti
maatiin ilmoo ofii si fidee aadaa ofii ilmoo isaatitti dabarsa. Afaan ofiittis akkasumatti yoo dabarsuu danda'e seenaan isaa aadaan isaa ilmoo isaatitti yoo darbaa asiin deemaa dhufe biyya kanattis akkaataa itti lafa qabsifachuu dandeessitu jira. Maali jennaani biyyi kun waan ati qabdu sana siif kabajee si kunuunsa malee si harka balleessu irratti nuti. Akkamitti si kunuunsina akkamitti si jabeessina siin jedhanii jechuudha. Haqqi jirtu kun kana fakkaata. Garuu biyya kee keessatti immoo waanuma qabdu sanuu keetuma kan ta'e sanuu keetuma ta'uu yeroo beektu akkasii guddatu gochuu irratti laaffinni mul'achaa jiru osoo fooyyee karaa gaariitti deemuu danda'e gaariidha jechuun yaada barbaada. Gaaffii tokkos gaafateen ture Oromoo yagguu irreecha ayyaaneffatu gara malkaa dhaqaa marga jiidhaa qabatee ba'a sun maaliif jechuun keessaayyuu yoo naa deebistan. Maal akka ta'e beektaa gaafa malkaa bu'u lamatu jira kan ganni yoo seene kadhattudha lammanni immoo yoo birraan bare kan kabajjudha jechuudha. Birraan bari bisaan booruutu taliila sanaa walitti dhufte anallee taliila nama birootillee wajjiniin akkan qulqulluu ta'e waliin jiraachuu danda'u. Ganna booruu keessaa na baaftee taliilatti kan na dabarsite galanni si haa ga'u. Fuuldura immoo kan na jiraachisuusi kan facaase na magarsite ilmoon horadhe naa guddiste maatii koo wajjiniin na jiraachiste fuula duraattis ati na jiraachisi. Midhaan naa faca'e ambaasin biraa waliin na soori jedhee waaqa isaadhaa galateeffataa jira. Kuni kan waaqa ittiin galateeffattu. Marga san qabachuun immoo jiidha. Jiini suni yeroo hunda'uu kan si wajjiniin jiraatu ati namni jiidha. Kanaaf ati jireenya lafa kanaa qabdu hundarratti waaqa wajjiniin akka walitti hidhata qabaattee jirtu waaqa malee akka jiraachuu hin dandeenye. Atis jiidha waaqaa qabattee kan marge kana marga naa magarsite ambaaf simbira horitti yallee naa soorii jedhee waaqa ofii kadhata kan naa laattullee naa sibeessii jedhe. Kanaaf ambaa simbira waliin na soorii jedhe wanti guddaan amballee simbirallee na wajjiniin soorii jedha malee Oromoon kophaattan jiraata kophaattan nyaadha jedhee hin beeku. Yeroo tokko argitee yagguu Oromoon gara malkaa dhaquu akkas marga jiidhaa qabatee bahee jedhu warri sirriitti nu banne akka waan Oromoon waaqa tolfamaa waaqessuutti akkasiin walitti hidhanii wanta ibsanii fi achi akka nu ibsituuf jedheenani hedduu galatoomne. Waan ajaa'ibaa waan akkas ta'eeta Oromoon gaafa marga qabatee malkaa bu'u Oromoo irraa dhufe malee kan Oromoon fudhate miti wanti sun. Malkaa bu'anii bar bishaan waraabanii sitti facaasuun ati immoo ittiin dhayitee waaqa kee galateeffatta. Kan galataati bakkisu waaqa malkaa uumte, waaqa tulluu uumte, waaqa sa'a uumte, waaqa nama uumte, waaqa uumamaa jedhee waaqa ofii kadhata. Kan kana darbaa jiru hin jiru. Eenyumtuu aadaa Oromoo keessatti kanan ittiin gammadoon kan Oromoon lafaa qabu waaqa tokkicha hirkaa qabu ta'uu isaatiin kan amanu. Hedduu galatooma. Mee akkas gaafa ol geessanii akkas uummanni babbareedee argamee jiru kana baay'ee namatti tola. Uummanni kun waggaatti alma tokko akkas ol arganii gargar faca'ummoo uummata kana organaayiz gootanii akkaataan itti waan biyya keessatti deemaa jirutti illee hirmaatu kana wal jabeessitanii deemtu maaltu jira qophiin? Odoo gaaffii keetti hin deebiin kan inni jedharatu waa dabaluun barbaada. Akka gaarii waa ibsee ture Roobaani. Waa'een bishaanii kun nu bira gaafa ga'u maaliif akka inni adda ta'utu na rakkisa yeroo hundumaa. Maaliif amantii kam keessattuu jireenya namni kan waan lubbuu qabu hunda keessatti wanni bishaanii ala ta'u tokko hin jiru. Amantii Islaamaa keessatti bishaan barbaachisaadha. Keessumayyuu bishaan lubbuudha jedhanii amanuu jechuudha. Odoo hin kadhatin odoo hin salaatin duraan dursanii udu'atanii dhiqatanii qulqullaa'anii salaat. Amantii kiristaanaa keessatti yoo dhaqxe yeroo dura xabala jedhanii kan isaan nama facaasanii itti fayyadamanii waa hundumaaf itti fayyadaman bishaan. Tole bishaan lubbuu ta'ee waa hundumaafuu lubbuu ta'ee bakka bishaan hin jirre lubbuun hin jirtu. Tole rooba haa ta'u laga haa ta'u kunoo kanaa wannoo haa ta'u laga maali
horaa ta'u bishaan waan hundumtu bishaan jechuun waan lubbuu qabu wajji waan deemu kanaafu waan nu bira yeroo ga'u hamaa ta'uuf naaf galaan jiru tokkoffaa kun dogoggora asirratti nuti waan Oromoon aadaa Oromoo keessatti laga bu'ee waan rabbii isaa galateeffatuuf rabbi jiidhan jiisaa kadhataa jechuudha kan nu jiise kan laga kana kan lafa kan fakkaatu kana kan lafa ka'e waaqa malee namaami harka namaatiin kanaaf waaqa kana uume galateeffatu waaqa tulluuhum lafa tulluuhume galateeffatu so kanaaf wanni kun itoo of gowwoomsuu baatanii yookaan immoo dadhabuu baatanii warri Oromoo fi aadaa isaa gargar baasuu barbaadan isa jedhu itti dabaluu barbaade waan inni jedhe irratti kan lammataa gaafatti na gaafattee fi waa'ee irreecha irratti warri waan kana annaansi goonu guruupiin gartuun koreetu jira jechuudha koree waan kana waggaa waggaatti sirreessu qajeelchuu jira koree sanarraa kan hafe nuti waamichuma dhiyeessina guyyaa murtaa'ee sa'aata isaa qofa dhiyeessina malee wanni nuti qobaatti addatti irreechaaf jennee orgaanaayis goonumtuu hin jiru maaliif uummanni ofii isaatii beeka already aadeffateera nuti guyyaa isaa yaadachiisuudhumaaf bakki isaatu aadeffatamee jira amma kan si ajaa'ibu uummata Oromoo hin ta'in baay'ee keessa argaa jira jechuudha even warra adii dabalatee kun maal amma naannoo kana yoo argitu yeroo hundumaa ni ajaa'ibsiifatu uummanni amma kanatti wal gahee akkatti bahee nagaan galu poolisiin hin jiru naannoo jirru kana wanta kun jiru so ni ajaa'ibsiifatu amma isaanumtuu maal jee fireendiin nu haa dhufan jechuudha baanii nu laalu kun amma gaararraa hogaa waatii qabate akka jitu makiinaa keessa nu ilaalaa jiru kanaaf baratamaa dhufeera uummanni ofii isaatii beeka guyyaa isaa yaadachiisuu qofa nuti kan waan taanu kana biraan immoo warra biyyaa wajjin walitti hidhatee waan jiru waggaa waggaadhani akkatti deemaa jira takkaarraa nu jala galata rabbii takkaarraa dabee hin beeku guyyaanis guyyaa yeroo hedduu guyyaa tokko qofa Orooba keessatti dabarsinee waggaa 15 keessatti kana yaadadha kanaaf uummanni keenya haa galatoomu aadaa isaa guddifataa kunuunfataa jira karaa hundumaanuu gufuuwwan nu qunnamtu hundumaa irraa annaa jabaadhaa bakka jirtanitti ulfaadhaan jedha atis galatoomi hedduu galatoomi kun irreecha Seattle Washington bara 2022 uummata hedduutu bahee ayyaaneffatame uummanni kun hagam gaattee adda uummanni kun tilmaamatti gara sadii akkasii ta'u sana ol taa'e yaa sadii sana oluu ta'uu danda'a nama baay'eedha gama sana kan jiru bakka nuti jiru faatii koo gara galatoomi shoole tole fayyaadha galatoomi irreecha baranaa ayyaaneffattan maal sitti dhaga'ame jedha as galagalas fuula keessanas naannessa we don't do that. fuula keessan naannessa I'm too shy. I'm too shy. jedha natti maal sitti dhaga'ame Baay'ee bareedaadha. Ijoollee warra kaamtu sitti beekta? Ijoollee warra naaf sitti agarsiisa. kam jirtu nagaa galta waaqee nagoo jirra kuno faaya kana irreecha baranaatiif dhiyeessitanii jirtu agam namoota hagamiitu sinirraa bitate wanna kana namoota hedduutu irraa bitaa jira yooma gurguradhullee ta'e aadaa koo guddisuudha baay'ee kaayyoon koo kanaaf akkasidha bitaa jiru gaarii madha Aku gargaaraa jirta? An gargaaraan jira. Gatii isaan beeku. Gatii isaan beeku. Wayyaa eessatti akka uffatamu hunduma isaa beeka. Gatii garuu isaantu beeka. Atamma tajaajiluma laattee tola fudhatte moo nama bitattetis? Anko tola ta'uun oolle. Tola ta'uun oolle. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Ummata maal jetta? Ummata arganiini uffata online faa itti gurgurtu biyya biraarraati magaalaa biraarraati osirraa bitachuu barbaadanii. Gurguraan tureesi karaa Facebook like page qaba. Maal jedhama Facebookiin kee? Shannan Oromoo Cultural Products jedhama. Okay, Shannan Oromoo Cultural Products. So karaa Facebookii keetii yoo si quunnamanii achirraan ittiin nama barreessan. Gatiin isaanii hagamee natti agarsiisiiti. Gatiin isaanii biyya yeroo fiduu wacii qabu wanta adda addaatti baasa kanan achi bitu qofatu hin taane
Kan amma fakkeenyaaf daalaara 145 calleessaa faayyesaa waliin jechuudha. Akkasitiin gurguraa jiru dhibbaanis jiru. Kan ijoollee daalaara 65 45 jiru. Akkuma kwaalitii isaatiitti. Inni gatii guddaan meeqaa? Gatii xiqqaan meeqaati? Haga meeqaati? Gatiin guddaan amma ammaatti 165 gatii isa guddaadha. Inni xiqqoon immoo 45. Kan isa kamturraa mi'aadha? Gatiin ol kaadha? Kan dhiiraa moo kan hawwanii kan dubartootaa? Kan warra dhiiraa mi'aa xiqqoo akkaataa hodhaa isaachis mi'aadha waan ta'eef amma immoo kan dubartootaa inni qamisiin mi'aa jiraachis akka mi'eessama jiru waan ta'eef gatiin kosuma achi irratti hundaa'a jechuudha. Yoo achi mi'aa isaanis ittiin dabala. Achumaa fidda jechuudha? Achumaa fidda. Galatoma. Galatoma. Irra deebiitii maqaa wanni keetii nutti miti. Shanan Oromoo cultural products dha. Silkii bilbila achirra jira wantoonni numtuu jira. Yeroo achirra galan suuraan adda addaa achirra jira. Suuraa mallee achirraa filanii sanyii akkasiin barbaade yoo jedhan ajajamee isin dhufa. Xiqqoo seejjaa tokko lama fudhata garuu ajajaan hin dhufa. Cidha fa'aa waan akkasiitiif ajajaan hin hojjetamu. Bareedaa galatoma. Galatoma. Bareda. Baga keessa. Beeksisni keenya
October wafbaati kana gaafa kudha shanii artistoota keenya bebbeekamoo jaallatamoo biyya dhufantus magaalaa siyaasatti qophii qaba qophii agarsiisaa qabu Andu'aalam Gosaa fi Faayisaa Furii Andu'aalam Gosaa Kotuka Rosma Yako Bakime Filipino kama siyaasa keessa jechuudha. Martin Luther King fi Junior jechuudha. Martin Luther King Junior saati galgaluma jedhan. Galgalumna chuatiyaa achi shubbifna warabbi jedhee kan biraa waan namni fura Toyota firii tokko yookiin abbaa tokko gattan yoo jiraatanii na biraa fudhachuu dandeessu. Pura Toyota mana kan malee kan jadi pura to kan sinjala badut nagesani pada masrumati fufa ya da duga gamada kamata warga pun naga nu aga with an extra 30% on top designer looks.
sananu barbada kera rumale anakamin jogu aba uguma ilma duga beku kera rumale anakamin jogu aba uguma ilma duga beku aba uguma ilma duga beku aba uguma duga beku aba uguma duga beku aba uguma bullongar mamu tola mama nahida ola 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 ofsan sadi ofsa ofsi to kita garta tai sagacha gram dadani tanango dani muke baragana garde gani duka tunuka bakya duka raba ju jamni rabbi ofsi wagaba sagal tamagarba emil nige nadabde tejga wale kiya wale wala watu sangira jentena tambirmu wale kiya wale wala watu sangira jentena tambirmu mulla 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 kiya mulla 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 kiya mulla mulla kiya mulla 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 kiya mulla mulla Lugan gati sakiratti akargende tu garada bilatti lafa olbatu tulluda mulatti gowano sen karajufa namni kufu hawede sumatti kufa karakute satti dukkanni ni ifa obsuufi doksuu kooda bumaseete obsuufi doksuu kooda bumaseete ni beekti garaan koosa kana goote sibiilallee sibiilatu qara dhugaan namaa galgala gala hadhaaba cabsaa inni karaa beeku haqatti hin gafuu namni haqqii beeku sangaan usnaan biyyite qaccee beekaaritnaan adatti dawe eenyutu naa bubbukkaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira gaafa dhiiraa lubbuun adabartu eessa baashii silas du'a naftu gaafa giiti lubbuun adabartu eega jaaduu lubbuun nama rartu eega dhiiraa lubbuun nama rartu gaafa giiti lubbuun adabartu gaafa goota lubbuun nama rartu gaaf dhugaaqee lubbuun adabartu Shakkar baana kacha maleen kacha dhugaan dhiigaa kun nama maraacha shakkar baana kacha maleen kacha dhugaan dhiigaa kun nama maraacha darbee laala latta qayyamtee laata darbee laala gurgurtaa banaa baata darbee laala eenyutu sarbee baata darbee laala barris bara fakkaata darbee laala kan falfaluun furmaatu darbee laala barraa qabarii raasa Zakal kama garba gusa Mampalu chubu gusa Inshakine mo, inshakine re Inshakine mo, inshakine re Jiran jira bata, jiran jira nyatu Odaa hunda caalu wantuutti bobeeffatu Boraataan korma dhugaa Boraataa boore galchu Baasaqi baasaka Baasaqi baasaka Baasaqi baasaka Baasaqi baasaka Inshakkine moo inshakkine re Inshakkine moo Bijayoon taaboti marmaati akkamittan ciisaa gamtee irratti tamaati taaboti marmaati bijayoon taaboti marmaati akkamittan ciisaa
jaalalatti gadaatu. Urjikoon sin jedha akka gadaa keenya qarri urjis shanii si fudhe baduudhaaf warroon dhiisanii. Amakoon sin jedha qubni harka as shanii marmaaraa ba'uun koo barsiin argaafanii. Subirraa jalqabee salaanillee shanii kootu dikkitti kokkootiin si beekanii. Kootu dikkitti ko anaan si beekanii. Wal furaa dhufanii mootiin gibeet shanii kootu dikkitti kokkootiin si beekanii. Kootu dikkitti ko anaan si beekanii. Warra jiruu kooti yaada nuura halkan waarii taa'e laala suurri gaafaan baasee naan dubbatu gubaa jaalala kee naan hubatu. Nurra jiruu kooti yaada nuura halkan waarii taa'e laala suurri gaafaan baasee naan dubbatu gubaa jaalala kee naan hubatu. Otoon si yaadu aduun itee bariite maal wayya jaalaltiti qobaana miite. Akka jaalalaaf si kudhaamata jiggoo koo kana afaan si faarfadha. Galaana gubbaa doonii jaalala na imalchiisa. Garaan jaalate yoom namaa sarme boqotee ciisa. Na nyaadha jedhu sagadaa basheenni natti mi'aawu. Narrafa jedhus afataaf boraati naaf hin mijaa'u. Arrabbisuu na fuuldura yaada naqee marabbaa jedheen keessu keessa jaalala kee. Arrabbisuu na fuuldura yaada naqee marabbaa jedheen keessu keessa jaalala kee. Urjikoon sin jedha akka gadaa keenya qarri urjis shanii si fudhe baduudhaaf warroon dhiisanii. Amakoon sin jedha qubni harka as shanii marmaaraa ba'uun koo barsiin argaafanii. Subirraa jalqabee salaanillee shanii kootu dikkitti kokkootiin si beekanii. Kootu dikkitti ko anaan si beekanii. Wal furaa dhufanii mootiin gibeet shanii kootu dikkitti kokkootiin si beekanii. Kootu dikkitti ko anaan si beekanii. Warra jiruu kooti yaada nuura halkan waarii taa'e laala suurri gaafaan baasee naan dubbatu gubaa jaalala kee naan hubatu. Nurra jiruu kooti yaada nuura halkan waarii taa'e laala suurri gaafaan baasee naan dubbatu gubaa jaalala kee naan hubatu. Otoon si yaadu aduun itee bariite maal wayya jaalaltiti qobaana miite. Akka jaalalaaf si kudhaamata jiggoo koo kana afaan si faarfadha. Ashandi koko
Gochi keellee narrifachiisu karaan dheeratee jaalala keenyaan firri gammadee ormi seeratee jaalanneen sumaa giftiin jaalala keessummaan onnee dhugaan si jaala'e si dhabuun fedhu hawaasiin sobnee arrabbisuu na fuuldura yaada naqee marabbaa jedheen keessummeessa jaalala kee arrabbisuu na fuuldura yaada naqee marabbaa jedheen keessummeessa jaalala kee
ammas jedhi yaadole